Gaachanni sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa darraa fi aanaa yaayyaa gullallee keessatti haleellaa akka bakakkaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti taasiseen humna waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee gurguddaa hiikkachuun injifannoo argachuu beeksise. Gaachanni sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa miseensota haaraa eebbisee gara dirqamatti aanutti bobbaasuu beeksise. Godina Arsii aanaa Gunaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubanii barbadeessuu himan. Haleellaan Huutii waraana baha giddugaleessaa fi diinagdee addunyaa irratti sodaa uumee jira jedhame. Adoolessa 26 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa qooti. Gaachanni sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa miseensota haaraa eebbisee gara dirqamatti aanutti bobbaasuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa kennaafii ture eebbisiisuun gara hojii itti aanutti bobbaasuu beeksise. Akka ibsa hoogganaa zoonichaa irraa bahetti sirni eebbichaa adoolessa 23/2026 mooraa leenjii waboo keessatti sirna bal'aa fi sagantaa qophaa'een geggeeffame. Eebba kanarratti hooggantoonni zoonichaa leenjistoonni fi miseensonni waboo argamuun ibsameera. Odeeffannoo qopheessitoota sirnichaa irraa argame akka mul'isutti kaadhimamtoonni eebbifaman yeroo leenjii isaanii keessatti ogummaa waraanaa qofa osoo hin taane naamusa loltummaa tarsiimoo hojii waraanaa mala hooggansa dirree akkasumas hubannoo siyaasaa fi kaayoo qabsoo irratti leenjii bal'aa fudhataniiru. Leenjiin kun miseensonni haarayaan dirree hojii keessatti gahee isaanii gahumsaan bahuu akka danda'aniif qophaa'uu isaa leenjistoonni moorichaa ibsaniiru. Sirna eebbichaa irratti hooggantoonni zoonichaa ergaa dabarsaniin cimina jaarmiyaa tokko kan murteessu maqaa qabaachuu qofa osoo hin taane kaayoo fi akeeka isaa hojii qabatamaa fi tarsiimoo itti fufiinsa qabuun hojii irra oolchuu isaatiin ta'uu irratti xiyyeeffatan. Akka isaan ibsanitti hojii dhaabaa haala walirraa hin cinneen geggeessuun cimina ijaarsa tokkummaa miseensotaa fi kutannoo hooggansaa kan calaqqisiisu ta'uu simaniiru. Haasawa sirnichaa irratti taasifaman keessatti miseensonni haarayaan naamusa loltummaa eeguun amanamummaa fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojii isaanii akka raawwatan jechuun dhaamsi guddaan darbeera. Akkasumas uummata waliin walitti dhufeenya gaarii uumanii hojii isaanii keessatti seera naamusaa eeguun akka socho'an waamichi dhiyaachuun isaa ibsameera. Leenjistoonni moorichaa gama isaan irraa akka jedhanitti leenjii yeroo dheeraa kun humna dirree keessatti hojii gahumsaan raawwachuu danda'u ijaaruuf qophaa'e keessaa isa tokko ta'uu ibsan. Miseensonni eebbifaman beekumsaa fi ogummaa yeroo leenjii keessatti argatan hojii isaanii keessatti akka mul'isan jechuun isaanii odeeffannoon maddeen irraa argame ni mul'isa. Sirna eebbichaa erga baga gammaddanii fi hojii fuulduraa irratti milkaa'ina hawwuun xumuruun isaa kan ibsame yoo ta'u, mooraan leenjii waboo zoonii giddugala Oromiyaa gara fuuldurattis hojii ijaarsa humna waraanaa fi siyaasaa cimsuuf leenjii wal fakkaatan itti fufuun kennuuf karoorfachuu isaa hooggantoonni zoonichaa ibsaniiru. Gaachanni sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa darraa fi aanaa yaayyaa gullallee keessatti haleellaa akka bakakkaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti taasiseen humna waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaalee gurguddaa hiikkachuun injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Abdiin sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa darraa keessatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo milkii gurguddoo argachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa adoolessa 22 bara 2026 godina kaaba shaggar aanaa darraa ganda arbooda sootti humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti haleellaa tarkaanfii cimaa fudhateen humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabee snaapperaa fi PKM dabalate qawweelee hedduu hiikkachuun injifannoo milkii argachuu hoogganni waboo bakkichaa ibsaniiru. Waboon tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP 40 battalatti ajjeesee 32 madoo cimaan rukutee 10 fayyaatti harkaan qabee injifannoo boonsaa argateera. Jajjabeewwan sabaa waboon zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kanaan qawwee AKM 32 hidhannoo guutuu waliin PKM snaapperii tokkoo fi kophiilee waraanaa gosa garaagaraa dugda loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera.
Bifuma wal fakkaatuun itti fufee irree fi gaachanni sabaa woboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa darraa ganda Salash jedhamu magaalaa Adaree cinaa daandii guddicha gubbaatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa biltiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu hime. Irree fi gaachanni sabaa woboon zoonii giddugala Oromiyaa adoolessa 24 bara 2026 godina kaaba shaggar aanaa darraa ganda Salash jedhamu kan magaalaa Adaree cinatti argamtu daandii konkolaataa gubbaatti tarkaanfii humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa biltiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeen woboo tarkaanfii cimaa fudhate kanaan waraana PP 4 battalatti ajjeesee 2 madeessuun qawwee AKM 2 dugda diinaarraa hiikkatee galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Ittuma fufuunis korommiiwwan sabaa jajjabeen woboo giddugala Oromiyaa aanaa yaayyaa gullalleettis tarkaanfii cimaa fudhateen humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa biltiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa woboon zoonii giddugala Oromiyaa adoolessa 23 bara 2026 aanaa yaayyaa gullallee ganda Iluu Dirree jedhamu keessatti tarkaanfii akka bakakkaa diina irratti fudhachuun loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa biltiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo milkii argachuu hoogganni woboo bakkichaa ibseera. Jajjabeen woboo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa biltiginnaa PP 21 battalatti ajjeese 13 madoo cimaan rukutee meeshaalee waraanaa hidhannoo fi qawweelee AKM hedduu rasaasa hedduu fi kophiilee waraanaa gosa garagaraa dugda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa biltiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufee jira. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Arsii aanaa Gunaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubanii barbadeessuu himan. Bal'ina oduutiif jaal duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii bahaa aanaa Gunaa gandaree ambaa iddoo harbuu jedhamtutti waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP adoolessa 2026 manneen qonnaan bultoota nagaa qabeenya guutuu wajjin ibiddaan gubanii barbadeessuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namoota waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP manneen jalaa gube keessaa kanneen maqaan nu qaqqabe Sheekh Muktaar Hamid Leenjisoo, Barsiisaa Muktaar Gandoo Badhaasoo, Bashiir Komichaa Godaanaa, Aminaa Jundii Jimmaa, Zeenabaa Huseen, Kaamilaa Ahmad Butuchaa, Shamsii Adam, Barsiisaa Aliyyii Girshaa Jimmaa, Xaahaa Abdoo Qaasim, Fuwaad Kadiir Mahammadii fi Zaalikaa Huseen Edoo kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa feeraniiru. Namoonni kunneen yakka dalagan kan hin qabne ta'uu fi waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kunneen akkuma hojii isaanii qe'ee fi qabeenya Oromoo mancaasuuf jecha maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu dawoo godhachuun qe'ee fi qabeenya hawaasaa barbadeessuun hawaasa harka duwwaatti hambisanii rakkoo hamaaf saaxilanii jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf feeraniiru. Haleellaan Huutii waraana bahaa giddu galeessaa fi diinagdee addunyaa irratti sodaa uumee jira jedhame. Bal'ina oduutiif jaal magarsaa waan qindeeffate qaba. Loltoonni Huutii Yaman galaana diimaa irratti doonii haleeluu isaanii beeksisaniin hordofee gaaga'amni bahaa giddu galeessaa caalmaatti akka hin hammaanne yaaddoo uumeera. Hidhattoonni Huutii dooniiwwan ulaa Baab el Mandab osoo hin seeniniin ofirra akka deebi'an dirqisiisuun dabalataan qaama bishaanii ijoo dooniiwwan Awurooppaa fi Eeshiyaa gidduutti deddeebi'an kana cufuuf dhaadataniiru. Tarkaanfiin loltoota Huutii kun yeroo waraanni Iraan Ameerikaa itti fufetti Saawud Arabiyaan industirii nukleeraa ishee misoomsuuf US waliin walii galteetti ta'uunsaas yaaddoo wal morkii humna waraanaa uumeera. Kanaaf haalli ba'a giddugaleessaa caalmaatti hammaachaa jira jedhame. Ajaajni waraana giddugalaa US CENTCOM itti fufiinsaan halkan 13ffaaf Iraan keessatti akeekaawwan garaagaraa irratti haleellaawwan qilleensarraa raawwateera. Ibsa ajaji waraanaa kun halkan kamisaa baaseenis yaaddoo Iraan namoota siviilii dooniiwwan irratti hojjetaniif dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuz keessa darban irratti qaqqabsiistu hir'isuuf buufataalee ajaja waraanaa Iraan kuusaalee diroonii cimdaawwan quunnamtii buufataalee hordoffii qarqara galaanaa fi humna galaanarraa biyyattii irratti xiyyeeffachuu himeera. Gama biraatiin biyyoonni Arabaa gaafa nagaa yakkaaf gibira xiqqaan beekaman
amma garuu ollaa isaanii akkaan hidhatte Iraan irraa yeroo yeroon haleellaa keessummeessaa jiru. Amma immoo hidhattoonni Huutii Yaman keessa jiraniif Iraaniin deeggaraman walii galteen dhukaasa dhaabuu Saudi Arabiyaa waliin bara 2022tti godhatan cabsuutiin lolichatti makamaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.